Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare. Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare. Waamichi kees dhagayeera singalateeffadha. Hojii keessiif alaatu garuu maalaan godhaayi. Hojii keessiif alaatu garuu maalaan godhaayi. Solanee isii dabarsine Solanee akkamiin dagattee Solanee wanta waliin jenne Solanee lubbuu koo si kenna Solanee siifan duwwaa jette Solanee har'a maal tomanna Solanee kan biraatti heerumte Solanee. Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare. Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare. Lubbuun nama narte akkan qabnes otoo beektu maalumaaf na galte. Dhabeenya taamaatu horiin jijjiiramte. Dhabeenya taamaatu qarshiin jijjiiramte. Wajjiniin guddanne Solanee wajjiniin baranne Solanee gargar baanaan seene Solanee kunoo gargar baane Solanee dhakaan gargar baate Solanee walitti deebitu Solanee lammaffaa sin argu Solanee atis na yaadattu Solanee. Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare. Solanee gaafa cidhakee manan turre daannoo keessan ture waamicha kee godhuuf na komattaare.
dhabdishin illee naatti daftee natti aarti yeroo sana jaalala naaf na akkasumatti osoo yeroo naannoo waggaa tokko bilishin turee booda inta darbee irratti maatii naa beeksisnaa jettee maatii naa beeksisee maatii beeksisee maatiidhaan isheen illee guutee finfinneetti waraqaa fudhaa jettee maatiin si fudhatanii sana booda isheen nama biraa walitti fakkaatetti kabajaa maatii jettee fakkaate galuu dinniidha. Galii kaayee qoonni turanaa jetti akkasumatti waraqaan ergamee shanii naannoo ji'a tokkootu sana boodaanis maatiitti bilbilee mucayyoo maal fuuldura kanaan yaa dhuftu maal jedhanii yeruma sana gara biyyaa galtee Finfinnee mana kireessitee Finfinneetti ishee galchite moo waliin mana tokko keessa jiraachaa turtanii moo akkamiin? Obboleettii bira turte isheen Finfinneetti achi yeroo obboleettii bira hin jiran jetti malee obboleettii bira hin turre yeroo sana ani garuu akka achitti hin beeku garuu isheen obboleettii bira hin jirtu. Qaamaan dhaqxee waliin argitanii? Qaamaan dhaqee argee beeku biyyatti erga wal agarree waliin haasofneeti ergasii waliin agarre. Bilbilumaan haasoftu yeroo bilbilumaan haasofna. Tole. Akkasumatti osuma jiru kana booda gara biyyaa hin galtee anis biyya bu'een shumti na waamtee waan jiru waan aadaa Oromoo irra jiru hundumaayyuu guutee achuma guyyaa sana maatuma biratti anuma waliin galtee walumaan achi bullee ani isheen ganama gara maatii galtee ani as gara Adaamaa dhufee ergasii booda akkasumatti isheenis maatii biratti haftee naannoo ji'a 3 maal waliin turre bilbilaan haasofnaa waan na barbaachisu kana naa godhe maal hin jetteenis waan isheen barbaaddu hundumaa nan guutaaf maatuma biratti sana booda anis of biratti waameen hojii wayii banuuf barbaade ishee gaafannaan nan dhufa naan jette. Qubeellaan gooteettaa fi suura irratti argeera na fakkaata. Qubeellaa godhanneera. Sana booda osoo na bira dhufaartu magaaluma Kuyyootti mucayyoo biyya Arabaa irratti takka wal arganii achitti akka yaada jijjiirratte yaada na bira dhufuu jijjiirrattee isheen biyya alaasii arga maal jettee natti fakkaate. Innaa bilbila ishii cuftee jechuudha. Bilbila gaafa cuftu anis dawalee bilbila cufaadha. Annaa biraati irratti dawalee argadhee maali yaada jijjiirte kana innaan qooyinan dhufa naan jettee achuma maatii bira bulii magaaluma sana jedhee firaachiin qabdu ishee. Achi maatii biras buluu deetuma aluma guyyaa 5 aluma bultee namoonni tokkos bakka isheen bulaa turte natti himaniiru garuu ani ishee waan amanuuf oduu namaas hin dhaga'uun ture. Sana booda achi mucayyoo waliin gara Finfinnee dhufanii achittis naannoo torban tokko ta'an dhokattee umashuma wajjin jechuudha. Yeroo sana isheen achitti nama biraa faana walitti dhufteerti jechuudha. Innaa anis gochaa ishee kana amanuma dadhabeen ba'ee ilaaluudhaaf murteesse. Anis maatiidhaa bilbileen mucayyoon akkas gochaa jirti waan hin taane gochaa jirti waan ta'eef intala keessan gorsaa maal jedhee maatiidhaan mari'adhe. Maatii isheetiin mari'adhe jechuudha. Maatii isheetis isheedhaaf bilbilanii maal fasifachi deddeemta maal jedhanii itti dubbatanii sana booda anaaf naaf bilbilanii ofitti fidinaan jedhan. Achiin ishee ergas hin jettanii dheen isheedhaaf bilbilee jechuudha. Bilbilee fi dhuftannaan hin dhufu naan jettee bakka rakkoon qabadheen dhiise. Achi torbee tokko booda naa bilbiltee amma nan dhufa naan jette. Toleen taadhee tan ba'ee Finfinneedhaaf fuudhee waliin jireenya eegalee jechuudha Adaamatti. As dhuftee? Na bira dhuftee waliin jireenya erga eegallee booda guyyaa lama booda intala ishee riyaashii sana waamte. Riyaashii sana waamne maaliif waamtan naan waliin haa jiraattu naan jette maaliif ennaan waliin biyya alaa deemuudhaaf waan ta'eef ammasitti nu biraa boqattu jette. Rakkoon qabu erga riyaatee taatee yaa dhuftee dheenis hin dhuftee nama waliin jireenya hin eegaltee mala ani hojii waan ooluuf isaan waan tokko jechaa oolu silkeenis ta'e waa isinan dhadhagaa ture. Innaa achi
mucayyoo sun mafaana jiraachuu eegaltee yeroo baay'ee silkii kana hin haasoftii fira koottee qabatteerti bilbila. Eenyutu ishee hiriyaashii moo ishee kan haadha manaa kee? Achi eenyu dheegaa hunga fadhe fira naan jetti anis imman dhiisaa yaa daftee yeroo baay'ee bilbiltiif. Kanaafis naa garuu deemaa shakkaaman dhufe achi oduu wayii sinan dhagee wannan isa waliin hin jiraadhu wannan harkaa qabu nyaadhee deema maal irra kan jettu nan dhagee oduu. Hiriyaashee sanatti himteet hiriyaashee sun immoo gwaaddanyoota kiyyatti himan jechuudha. Isaan akkas jechaa jirti waan ta'eef irraa qusadhu naan jedhan. Lakki akkasiin gootu akkamitti akkana gooti nuti otoo ta'ee ijoollee biyya tokkooti ollaadhaa warra wal miidhu miti maal jedheen. Intaa bakkaadhaan isaan dhiisanii sana booda bakka guyyaa wal loluu eegallu silkii bilbiltee naannoo keenya ibsaan guyyaa 3 moo akkas badee ture gaafa ibsaan dhufu chaarijirraa akkuma kaatteen bilbila akkuma banteen bilbiltee haasofsiiste information jedhu sana jechuudha. Erga haasofsiistee booda anis shakkee tana maaliif dawwaltee fi nagaan gaafadhaafanii naan jette. Chi booda bakka kana booda akka irratti bilbilee hin jedheeni ziumatti achiin hojii yeroo sana galgalan seenayyuu naannoo isaa 11 hojii deemen iddoo hojii ga'ee deebi'eenis gochaa ishee waan baay'ee na aarseef deebi'een lammaffaa mucaa sana irratti bilbileen eetti dubbannaan na dhowwartaa jettee bilbiltee akkasuma jaarsa kiyyatteen. Jaarsa kiyya? Jaarsa kiyyate. Situ jaarsa kiyya? Isheetu mucaa sanaan jaarsa kiyyadhaan malee. Si bira teesseeti isaan jaarsa kiyya jette? Anis gaafa isheen akkas jettu baay'ee wanta baay'een gaddeetuma bakka waan godhu wallaaleen bilbiluma harkaa fuudhan ootakicha bichaa rukutee sana booda aareen manaa ba'ee deeme. Manaa ba'ee deeme oggosoon mucaadhaa bilbileef. Ergaan bilbileef booda maaliif siyaasa sissi mucayyoon kun haadha manaati yaannaan lakki na fuudhinaan jechaa harti naan jedha mucaan. Akkamitti akkanas hin jetteen ikkoo abbaa manaa ishiiti hin jedheen. Inni sirrifatee akkamitti otoo abbaa manaa qabdu akkana namaan jetti maali jedheetuma rifatee narraa fi bakka baay'een jaaladha waan ta'eef inni ishii dhabee jiraachuu hin danda'u. Atis kan hiree keetti barbaadadhu tana tuni haadha manaa koo waan ta'eef naa dhiisii narraa fi hin jedheen. Achi innis rakkoo hin qabu naan jedhe. Ani xiqqoo gaafa san baay'ee waan na aareef haaluman ture ergasii bilbilteef bilbila hiriyaashii saniin bilbilteef obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti waan ta'eef ati waan inni jedhisiin jedhu dhaga'ee jettee. Achi naa bilbile inni mucaan oggosuma naa bilbilee amma yookiin obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti naan jettee dhugumaa naan jedhe. Ani obboleessa ishii miti haadha manaa kiyya ani abbaa manaa ishiiti dheetti hime. Innis ani akka hin beeku garuu akkasanaan jechaa jirti jedhee lakki dhiisati kana booda jedhee aannan dhiisa naan jedhee garuu waliin isaa bilbila haasawama turan. Ani iddoo hojii waan turuuf hin argu. Sana booda anis amala tokko waan irratti sababa sanii amala tokko yeroo bakka kaayyoon waliin jiraachuu akka hin qabne bakka waan adda irratti argaan dhufe garuu gorsaatuman ture maal hin jijjiiramte jechuudha. Sana booda gara biyyaa gallanaan jettee maatiidhaan bilbilteef maatii ishiitii bilbiltee fi ayyaana dhufnee sin bira ollattee maatiin ishees koottaadhanii achi maatii kiyyaaf sin bilbiltee ayyaana hin dhufnaa jetteeni maatiin koottaadhan isaanis achi gara biyyaa erga gallee booda ayyaana maatuma biratti dabarsine bara haaraa maatii kiyya biratti dabarsine sana booda achi masqalas asuma oollaa ati immoo ammasitti iddoo hojiitti deebiitooni masqala gad deebitetti ayyaana asoollee tooni wajjin ol deebinaa naan jette. Achiin anis hin taa bakkaadheeni maatuma kiyya biratti ishii gatee tooni ol deebi'e sana booda ergan as ga'ee guyyaa lama naannoo guyyaa lama sadii nan bilbilaa fi silkii ishii yeroo soora qabamaadha haasawama oolte jechuudha. Anis hin dabbara laata maal jedheen tasa jechuun ishii kaardis nan guuteef jechuudha. Ittiin waan ishee amanuuf nama biraatti ittiin haasofte yaadu garuu waanuma tokko ittiin haa fayyadamtudha jechuudha. Sana booda achi na shakkeenis gaafa isheen bilbila haasoftu mucaa saniif bilbilee naanaatti si bilbilti kanaan jedheen. Naa bilbiltee turte jedhe maal si jettere jennaan
akkasitti galaanodhaan adda baanee jirra waan ta'eef si bira dhufeen Finfinnee dhokadhee waliin jiraannaa naan jetteedha. Anis na rifadhee gaafa ishiin akkana turre rifadhee sana amanuu dadhabe lakkii ishiin akkana jettuun jedheen. Nan amantu jedhee si nama lakkii akkamitti akkana tiree haadha manaatii waan ta'eef akkamitti sobdee toonii akkana isiin jettireen jedheen. Ishee ergana namanni sagalee ishii ta'uu waraabessee erganaan jedhu mucaan. Isheen jedheeni achi sana booda sagalee ishee waraabee na argee akkasuma jetteen jechuudha. Kana booda garuu guyyaa irraati irraa kaastee akka isa wal saaf hin bilbilee jedheen. Na dhoowwartanaan jettee anis bira hin jiru waan ta'eef qaama wal bira hin jiru waan ta'eef waan barbaaddeetti sin dhoowwu garuu maaliif bilbiltaaf reen jedheeni ishii waqqaan bilbiluu naan jettee sana booda ittuma dhiisneesa. Naannoo guyyaa lamaa turre ammas mucaadhaa bilbileeffan. Mucaadhaa bilbileeffan ammas shakkeetuma gaafannaa mucaan nan dhufa naan jechaa jirti akkaman godha naan jedhe. Si mari'ataa sanuu? Mari'ataa. Dubartii keessa jalaa fudhachuuf deema. Sanuu immoo si mari'ata. Dubartii keessa bira deemuuf jettu kana dhattee sirreessuu maaltu si dhorkeeti galaanu? Sirreessuudhaaf yaaliin ture. Akkasuma maatii isheedhaaf bilbilee fi maatii isheetiif bilbilee fi mucayyoon akkas gochaa jirti akkanatti kinoo mucaa akkanaatti bilbiltee tooni nan dhufee dhokadhee waliin jiraannaa jechaa jirti waan ta'eef mucayyoo tana gorsaa waan hin taane gooti isinillee hin qaanessitii anillee hin qaanaa jedheen. Achi maatiin hin gaafatanii waan sana gaafannaan mucayyoo santu na gorsee sirrumaa isheetu akkas godhi naan jedhee na gorsee jaaladheeti miti jetteen maatii isheetti himtee jechuudha. Bilbileef inni koottuun jedheen. Kootte naan hin dhufu naan jette maaliif hin dhufte sin barbaadu naan jette. Maaliif akkamitti nan barbaanne reen sin barbaadutti achi maaliif achi maatiidhaaf bilbileetan akkas naan jetteen jedheen. Waan baay'ee nutti himtee akkasii waan taane nutti himte waan ta'eef dhuftee toonii mari'annaa naan jedhan maatiin. Bakka amanumaan dadhabee guyyaa sana baay'een jeeqamaa oolee hiriyoonni koo na hordofaa oolan jechuudha guyyaa sana. Akka wallaaltee illee gama yaalaa ciisu. Sana booda guyyaa sana jechuun bakka sammuu kiyyaan hin jiru baay'ee karumarra deemaan oolee jechuudha waraqata baadheen karaarra deemaa oolan illee hin beeku jechuudha. Achi galgala guyyaa sana bilbileef isheedhaa bilbileefin galgala baay'een natti dhaga'ame bu'aan oolee jechuudha. Bilbileefennaan silkiin irraa kaasuutti. Achi ammas kan obboleessi irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodha itti kenne maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka gochuma ishii kana arguu irra fachiisu nama jedheen. Gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreesseen ture jechuudha feesbuuk irratti baaseen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaa hiriyoonni kun hordofaa oolanii guyyaa sana isaan manatti natti ol seenanii jechuudha. Manatti gaafa sana natti ol seenan anis nan dhisee achi rafe naan jedhanii tan rafe garuu wanta hin taane wanta hin yaadamnetu ta'e guyyaa sadi moo guyyaa akkas guyyaa afur booda waldaatti nuuf arge jechuudha. Charchiitti nageessanii harkii fi miilli kiyya hidhamee jiraayyuu innaa anis na rifadhe maal ta'e kana jedhee jechuudha. Erga ofitti deebi'ee booda. Anaanuu gaaffii nattuu maayira. Galaanoon namiidha jetti moo maallatti narratti jaalate jetti moo sababa malee miti beettee ati tarii rukutaan ture jettee tase. Ani guyyaa sana bichaa jechuun ani gochaan isheen gootu jechuudha. Gochaan isheen ana biratti gootu ani nan dhiisee tana waan ishee jaaladhu uffa dhiisee irra darbe malee gochaan isheen gootu osoo nama biraa ta'e osoo namni biraa bakka bu'ee jiraate miidhuu iyyuu danda'a. Ani garuu bakka baay'ee waan ishee jaaladhuuf nan dhiisa. Guyyaa tokko akka tasaa Adaamatti waliin mana baankii deemne. Mana baankii erga deemne booda ishii dhaqee ani balbala marattiin seeqa seenin jedheeni isheenis seente turraanan anis gaafa ol seenu hojjetaa mana baankii wajjin haasaartii bilbila laachaa fi'atte jechuudha. Anis itti siqeen laalee gaafa laalu bilbila irraa fudhachaa jira. Maali akkamitti bilbila keenya taasilaa waliin jirraadhee gaafannaan indee naa kenni naan jedheetti. Nama bilbila gaafate hundumaaf kennitti ishee. Achi jennaan akkamitti silaa waliin jirta akkamitti isaa bilbila laattan jedheen. Haa ta'u akkamitti irraa fuutan jedheen qalabatii godhatteerti yaa. Achi ani hin beekne kaan jedhee haa ta'u maamii ta'ee man hin baane guyyaa sana baay'ee wal lollee
deemuudhaaf iyyuu kaatee bakka ishiidha garuu kan balleesse miti anatu ishii dhiifama ishii gaafate jechuudha. Inni haftee gochaa baay'ee goote jechuudha ishee. Gochaa baay'ee goote waan baay'ee sirratti argee garuu ilman dhiisa gochaa ishee sana. Achii sana booda ka ana biraatti heerumee jira naan jettee inde eewutti heerumteree naan isuma dura walii gallee rusattanii heerume naan jette. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiiste eenyu qabaa jettee. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishii malee jirti dheezii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha. Gizeena bira turtes immoo harka irratti ishii baadha akka haadhi daa'ima baattu sanitti ishii baadha jechuudha. Waan baay'ee soo ishiin gootu akka balleessaa koottan ishii dhiifama gaafadha waan ishiin balleessite jechuudha. Sana booda maatiidhaa bilbileen yoom deemte Finfinnee naanaatiin jedheeni torbee guutteerti maal naan jedhanii ufteeti araaramtu miti araaramtu jettanii miti kana akkamitti yaada jijjiirtanii jedheen. Isa didde ishii naan jedhan. Akkam maal diddiree hin araaramtee didde ishii waan baay'ee nutti himte maali wanti ishii nutti himte maatiin ergasii natti himanii jechuudhaan. Naan jaalatu si bakka waan adda addaa jira beektaa nuti ollaadha jechuudha dura wal beekna haaraa miti nuti waliif jechuudha maatiin ishiitis aniif ishiinis inni eessaa maal maal jiru tokko sin jira immoo na ajjiisaa maal maal jiru tokko sin jira achi maatiin isa sanatti himanii anis bakka gochaan kun maali jedhee baay'ee mangaddee Cuman gaafa ishiin nagattee deemte erga ishiin akkas goote gochaa ishee sana goote argeeti ani baay'ee sammuun kiyyaa hin jiru jechuudha. Sammuun kiyya nagaa hin qabu bakka gugubachaa waan jiraadha. Innaa sana booda maatiidhaa bilbileen ammas intala kana waamatiinoo yoo ta'u baate yoo araaramuullee baanne dhugaan jiru bahee toonii ani ishii balleessuu fi ishiin na balleessuu dhugaan jiru bahee toonii akkasitti qooda anis qiimii walitti qabannee toonii adda afnu araaramni nagaan adda afu achi maatiinis akkas gochuu hin dandeenyu naan jedhan maaliif akkas hin goone reennaan bakka gochuu hin dandeenyu kaan mucayyoon deemtirtii ishiis bakka fuunu hin qabnu naan jedhan andee akkamitti dhala keessanii miti akkamitti bakka fuutee dhabdannaan fuudhuu hin dandeenyu naan jedhan ishii akkama yareen immoo jechuun intalli kun ani ishiin omaan balleessinee wanta hin taane isinitti haamtu malee mucayyoon kun nagante waan ta'eefu gochaa ishii kana isin akkamitti ilaaltu jedhee gaafadhe. Namoonni akka jaarsattis naa dhaqan namoota ollaadha malee akkasitti nama naa quuqqamanii miti jechuudha dhimma san dhaqanii itti deddeebi'anii naa gaafatanii miti. Kana booda isaan sin beeknu maal maal naan jedhan jechuudha abbaa ishiin naan jedhe sin beeknu kan gochaa ishee kanarraa bakka afuma dadhabeen bakka baay'een itti miidhamaadha jechuun ani waan baay'een itti dhabe jechuudha ishii dhabe dheetooni waan baay'ee dhabeera sababa ishiiti jecha maatii kiyyallee hin dhabee osoo waan meeqa argu maatiinis dhiisi maal maal osoo naan jedhanuu jechuun. Qubeellaan har'allee sirra jira moo nama biroo waliin qabu? Harma ishiiti qubeellaan. Jaalala biraa keessan galee ati mar'aatti waadaa kee hin diigne. Waraqaa gaa'ilaa waliin guuttanitti waliin mallatteessitanitti. Isaan hin guunne garuu. Kanaafuu amma isheen tokko maal seete jireenya jaalala keessattis haa ta'u inni guddaan dhala namaa walitti hidhu honneedha jaalala. Namni qubeellaa kaawwateef yookiin waraqaa waliin mallatteesseef osoo hin ta'in garaa isaatii yoo wal jaalate dhuguma honneerra wal jaalate wanti adda baasu hin jiru. Seerri immoo akkuma aadaa Oromoottis akkuma seeraattis immoo namni ulaagaa guutamuu qabu maraanii guuttataan amma haadha manaa kootiyyuu jettee seeraan gaafachuu dhufu tarii daangessuutti hin danda'an garuu wal fuutaniitu kabajaan marga ergiteetta qubeellaa keewwatteettaa fi maatiin sibira galtee fuute haadha manaa kee waliin jiraachaatidha kan jirtu garuu si dhiistee gaafa deemtu immoo ati immoo ittuu callisuun kun immoo nama tokkotti waa tokkotti baastee gaafa si ganamu jechuun ani mucayyoo sanatti jechuudha ani waa'ee baasee osoo hin taane lubbuu kiyyaatti baay'ee itti baasee oolee jechuudha. Nama jaalattuu fi amma namni baay'een kana na godhee kana na gootee jedha.
akkanatti qabeenya koo akkas goote namni walii mata gaafa wal jaalatu jaalala keessatti maallaqaa miti lubbuu waliifuun kennita akkuma jettaa amma lubbuu kee kennuutu geesseetiidha ishiin qabu jettee jechuudha garuu faayidaadhaan yoo qabamoota ati nama sana deebit namni tokko erga sirraa adda ba'e kanan itti baase kanan godhee yoo jette ati duraan gaafa nama sana fayyaddu bitaa turtee jechuudha garuu garaa jaalalaatiin waan jaalattee goote tokko abbuma sanatti cubbuu ta'a malee ati wanta taatu hin jiru garaa qulqulluu waan jaalattuuf waan namni sun barbaadu omtuutti niphatiin jettee guutaa fi turte garuu namni sun nama faayidaa ta'e yoo sitti dhiyaate cubbuun nama sanarratti garuu abbaan sunis otuma si jaalatu yoo rakkoon sin gidduu jiraatte omaa gochuun hin danda'amu waan sirraa dhaga'amutummoo irra caalaatti fudhatama qaba waan ta'eef dhugaa dubbachuu fi naanaatiitti kanan hir'isee tarii amalas ta'uu danda'a tarii ati isheen hubattu ta'uu danda'a waan baay'ee jaalattuuf yeroo baay'ee miiraarii keessa galuu dandeessa kunis obsa ishii dhorkuu danda'a tariin beeknu mee atumtoo fi keetiif naanaatiin kanan irraa dhabde jedhee yaada waan shakkitu jira kanan itti hir'isatte jiru jechuun ani wanti narraa dhabde jiradhee yaadu jechuun ummaayyoon narraa dhabde hin jiru ishiin duruma kaayyoo ishii ture jechuudha gaafuma finfinneedha na bira dhuftuyyuu haasaa turte ishiin jechuun hiriyoonni koollee quba hin qabu jechuudha waan sana kan abbaan amma ijoolleen asuma rusaan harkaa nyaadeen deemaa malee kan waliin jiraadhu kan jedhu dhagaa haasaa turte garuu ani waan itti fakkaanne wantichi dhuguma hin gootiseen si waliin qofa beeki jiruun koo haga dhumaa ejjennoon koo jabaadha qilleensillee narraasu waadaadha du'a malee homtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turteem kakattee galtee erbuu har'a maaltu fidiree waadaa naaf galte diittee orma jaallattee sirbu osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu dhangaa jaalala dhugaa waakki mala siif laadhu dhagaa jirmatti bu'ee of cabsee of funuunsee akka dhala dhabaatti ofirra si funuunsee osoon si gammachiisuuf ofiif gaddee laaladhu of gatee siif jiraadhee ofirra si jaalladhu biqiltuu jaalalaa koo kichummaatti kolaaftee maaf dugdanatti galtee imimmaan koo lolaaftee egaa erga deemtee tole kaa iyyus bu'aa hin qabu kanan sirraa dhabe immoo rabbiin biraa hin dhabu har'a nama deessitus waliin turre kaleessaa naganteef si nabaaru sin eebbisa maleessaa jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'i umuriidhaan jaariitii biyya lafaarra taa'e akka qaroo ijaatti hunduu si haa laallatu kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nama nagaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa copha gantummaa keetiin gargar cabnu akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sitti haa tolu nagaatti. Dheerumte amma haadha mana namaa taate nama bira jirti garuu atammayyuu garaa jaalalaa ishiif qabda garaa dhiifamaa ishiif qabda mee maal jettaa nama tarii isheenis kan miidiyaa hawaasarratti barreessitu irratti kan afaan keetiin dubbattu irra amanuu dandeessi yoo dhugaadhaan si jaalatte deebi'uu dandeessi. Ana kanatti mul'ata jirutti duruma naanaatiin otoo si jaalatte amma kana kadhatte amma kanarra darbitee fi si bira teessee dhiira biraanuu gaafa abbaa manaa koo jettu iyyuu ati obsitee nama laalaa turte nama dhaggeeffataa turte amma kana nama dandeesseedha. Naanaatiin gara jaalalaa of siif qabaatte honneen ishii banaa ta'e si dhaga'uu dandeessi. Mee maal jettaan naanaatiidha nama? Gaafachiiseen ture jechuudha amma samoonuma waa ishii waan miidiyaarra deemu kana gaafachiiseen ture. Maqaan si badaa jira silaa amma osoo deebitee osoo mucaa kana haramtee gaariidha jennaan ani maqaa kiyyaaf xaaxaan qabu maqaan kiyyaas badee dhiisee dhangalchu biyyattis hin deebi'u nama na jiraachisu nama bashannansiisee na jiraachisu nan jira waan ta'eef wanti maqaa kiyyaas wanti na galchu hin jiru jette isheen nama heerumeetoon jiru waan ta'eef gatiifa naaf hin qabu amma otoo natti deebitee iyyuu ettu lubbuu koo baastee deemtu malee na fayyadde yaadu. Galatoomii ulfaadhu waamicha keenyas kabajjee istiidiyoo keenyattis waan argamteef ulfaadhuun siin jedha jabaachuu qabdaani kana booda waa ishee irraanfattee jiru mataa keetii gaggeessuudha kanatti qabdu jabaattee miidhama keetirra caala tora miidiyaa hawaasarratti kan barreeffamaa ture mucaan kun galuu keessaa jechaa ture ati immoo galtee nama jabaa taate nama jaalalaatonni keessa jaalalli ni jira waan ta'eef nama biraatiif eenyu akka taate nama biraa gaafa jaalatte ishiif galuu danda'a.
bultii kee keessatti milkaa'aa yoo taate gara fuula duraatti jaalala rabbi sii qoodu irratti milkaa'aa gaafa taatu isheenuu eenyu akka taate Galaanoon nama akkamii akka ta'e hubachuu nama dandeessuudha. Deebitee ofishiif dhiifama dhuftee si gaafachuu dandeessi. Kanaafuu sitti hin dhaga'amiin kan irraanfattee jabaachuudha kan qabdu ogeessonni xiinsammuus immoo jiru. Namoonni dhimma kanaan wal qabatee gorsa siif laachuu danda'anis jiru. Isaaniinis wal quunnamsiisa. Jireenya kee irratti immoo tasgabbooftee nama cimaa taatee hojjattee maatii keefis immoo yeroo kennitee jabaachuudha kanatti qabdu. Eeyyee. Yaala amma naa danda'ame garuu baay'ee ulfaata. Amma naa danda'ame yaala yeroo tokko wanta bakka jiraachaa waan jiru garuu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e jechuun gaafa gochaa ishee kana argeeti bakka